waa'ee qaala'insa jireenyaa otoo hin taane gaa'is isinumaa yaadachiisuuf qophii tokkotu jira miti jedhe ayyaanni faasikaa fuuldura kanatti akka dhufaa jiru torbee yoomiiti har'a kamisa torbee sanbata dhufuutii jechuudha. Suuqiin kee akkam ta'ee maalirra geessee warri jettanii suuqiin maalirra akka ga'e isinitti anima har'a garuu viidiyoo biraatiin deebi'eetiin dhufee jira. Haga xumuraatti na waliin tura. Distii sa'a Ameerikaa fakkaatu kanallee isinitti nagarsiisa jechuudha. Maaliif akka bitame nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessaanii nuti jirra bilisa waaqa. Baga jiraattanii baga nagaa taatanii jechaati. Viidiyoon har'a isinii qabadhee dhufe wanti asirra shashaffanamee taa'u kunis maal akka ta'e gatii isaa waliin kun sadan jechuudha. Isheen kunis maal akka taate warri beektan beektu warri hin beekne immoo isinitti animaa jechuudha. Kanaafuu distii kanarraa kana laayik gochuun irraanfatiina. Distii kana laala. Distii duraan akka kanaatti hin beeku. Dura akka kanaa miti. Amma garuu laala sa'a Ameerikaa. Hin fakkaatu gumayyumaa inni kuni. Innaa qimamochi barana fedhaaf jaalala waaqayyoo ta'ee ayyaana faasikaa biyya keenya keessa maatii keenya keessatti dabarsuuf deemaa irraa kun egaa argitanii distii kana. Bu'aan ilaalula. Akkas goonee ilaalaa kana maaliif hin bite yoo jettanii magaalaa keessatti mulluu baay'isanii affeelanii xiqqeessanii maa affeelu mitiirra kanaafuu hin ga'a jedheetuma akkasumallee lukkuutti hojjechuudhaaf lukkuun biradistii istoofii irratti hojjetamu hin mi'aawu. Innaa biradistii kaanii kasalarra taa'umoo hin qabu. Distiin kun na barbaachisa jedhee kana fakkaata jechuudha. Dura mulluu itti affeelama torbiyaarraa kamisa miti mulluun kan affeelamu. Torbiyaadhaan mulluu affeelama kanatti hin gaame tere mul'as baay'ee hin qabnu yookaan immoo akka baadiyyaa mana shanjaa walitti waamanii waliin intinaan jedhan sinuu ni beektu jechuudha. Gatiin distii kanaa meeqa wattaanii birrii 100. Ani waa'ee qaala'insa jireenya isinitti himu garuu innaa birrii 100 keessaa tiraansferii wanta kun deemne jechuudha. Kana fakkaata. Ittoon kanatti hojjetame baay'ee mi'aa akkasuma immoo mulluuf jechuudha. Argitanii kana sila sirbisiisuma borqoqqo go'ee kunooti hin bareedu kan jedhu yaada keessan koomentii irratti barreessa. Inni itti aanu ishee kanadha. Argitanii kun qadaaddii qabdi. Mul'ata miti kun qadaaddii qabdi. Kun immoo akkan dur beekutti kanaa miti. Akka biyya keenyaatti fakkeenyaaf kan mana namaa jala jiru akka kanaa miti. Hoddoonsaa jechuudha. Kun kanadha. Qaawwa sadii qabdi. Beektu baay'een keessa kun maasaroo yookaan immoo coroorsaa jedhama. Wallaggatti baay'ee beekama kun warri wallaggaa beektu. Aadaa wallaggaa combooroo hojjetanii a'aa kanatti bassaniitu akkasittiin irra oofu jechuudha. Innaa ishee kanas nan barbaadeefini. Kun cumboo jechuuf jechuudha aadaa biyya keenya. Eelan cumboollee bitamee jira maal akka ta'e yeroo biraa isinitti agarsiisa. Kana garuu distii kana wajjin hin bitee akkasitti jechuudha. Innaa kunoo miila qabdi qadaaddii qabdi akkasa durii yookaan immoo akka warri keenyatti fayyadamaa jiranii miti amma moodernii ta'ee of nutti fakkaata. Innaa maasaroo yookaan cororsaan koo kana fakkaata. Kun immoo gatii ishee kaameramaan sirriitti na waraaba adaraa rabbi. Gatii ishee birrii 180. Birrii 180 jechuudha. Gatiin ishee 180dha. Maalumatu hin dabaliin yaa'ani qaala'insa jireenyaa isinitti taasisuu otoo hin taane beenzilli yookaan gaazii waan badeef bakka uummanni je'eetu jireenyitti xiraa'aa jira jechuudha. Sababa beenzilli badeef meeshaan kamiyyuu dabalee distii birrii 100 isiniin jedheera. Inni kan biraan warri shashaffanatanii as taa'an kun immoo maa isaan yookaan jaarsummaa eenyutti qaylanii akka hin jenne farda yaabbatanii isaallee isinitti agarsiisa. Zayitii jechuudha kun. Zayitiidha. Zayitiin bakka. Wanni nuti hin dabaliin hin jiru zayitiin immoo keessuma darbee inuma baay'isee ijuma baay'isee isiniin jedhe. Kunnati abbaa liitira 5 jechuun kun liitira 15 jechuudha. Abbaa 5 fardeen isaanii irraan buyyuusa. Abbaa liitira 5 fi gatii isaas immoo asuma irraan isinitti immoo hin deemaa. Zayitiin baay'ee tokko dabalee wanni nuti hin dabaliin hin jiru bakka. Wanni nuti hin dabaliin hin jiru.
kan biraa maalan bitee dhufe hiidu keessatti laargoon tokkommoo walii gala birrii meeqa kanarraa argatee dhufetu argitanii jechuudha. Garuu galata waaqa jiraatanii bitanii bitachuun jiraachuun har'a ga'uun waan tokko waan ta'eefu kunooti argitanii sadansaati kuni sadansaa birrii 6,600 zayitii abbaa shanshaniiti shanshan liitira 15 birrii 6,600 oroon siniin jedhu tokkoon ishee 2,200 jechuudha 22 2,200 isayyuu nitittiin xiqqoo akka dambanyaatiyyuu malee kuni 2,300 ta'ee jira jechuudha. Isheen garuu yeroo baay'ee waan bituudhaa fi astaayitii gootee 2,200 natti gurgurte yeroo kana 2,000 kuni lamaanii 2,400 ta'ame yeroo kun 2,200 waliigala 6,600 jechuudha. Kan biraa maal bitee dhufayyuu kan biraa maal dinnicha shunkurtii minaamin isinitti agarsiisan isaan eeggatiina. Shunkurtiin kiiloonii 100 immoo isa kamidha yoo jettan immoo isa kun akkuma asirratti argitanii tokkoffaaf lammaffaa yeroo isiniin jedhu inni gogee caaf jedhee fi inni ji'aan tokko miti amma jechuudha. Inni ji'aan sun otoo baay'inaan bitamillee hin turu dafee tortora kun immoo baay'ee tokko gogee jira. Kuni kaleessadha. Viidiyoon kun kan kaleessaati. Kaleessa gabaadha miti har'aallee akkasuma innaa namni ta'ee manaan baanee garuu akka dingataa irra bahee shunkurtii itti dubartoonni gabaa keessa naannofte bakka baay'ee tokko itti ta'e achi akkuma dingataa duraanis bituuf karooran qaba garuu kaleessa bituutti hin murteessine kunoo bokkaan roobuuf ka'ee jira kobbortaa keessa bubbu'ee kan gabaatee ofeeni bokkaan baay'ee qilleensa jalqabee jira. Shunkurtiin kun kiiloo meeqa wattan kiiloo 70dha. Kiiloo 70 walumaa gala isaatti birrii 6,350 bitame jechuudha. Walii gala gatii gaarii wajjin 6,500 as ga'ee jedha. Anna isa kana bishaan xuuxatee goggogee maal jedhee bitamee baay'inaan yoo mana keessatti afame rakkoo tokko hin qabu. Kana fakkaataa qophii kanarra jirra. Isiniin jechuu barbaadan isinis immoo dafaa maatiif bibbitaa waan bituuti barbaadanii inni kan biraa kana bitee dhufe immoo kunooti kana jechuudha. Kun immoo laargoo orjinaala isaatii kana uffataaf hin bitee orjinaaladha. Kun dura meeqa ture seetan 550 achirraa immoo 650 galee 650 tureyyuu amma immoo meeqan bitee dhufe kan 800 isin maal jettu kan innaa kana shunkurtiin kiiloon tokko kanaan dura birrii 25 itti dhaabachaa turre kan bishaan nyaatan bishaan nama nyaata jedhan sanadha. Innaa shunkurtiin amma inni tortoraansa birrii 90 inni tokkoffaasa yookaan immoo gaariinsaa birrii 100 jechuudha. Kiiloon tokko. Inni galee innaa kanatti birrii meeqan baasee hojjettan isinumti herrega 6,600 800 laargoon jechuudha. Kun 600 isheen sun immoo 880 kanatu jira. Kun hundumti qophii ayyaanaatiin wal qabata. Itti aanis immoo waan biraan jiraachuu danda'a. Kan guyyaa irraa sofnii kan borii waaqatu beeka. Kan inni nu jiraachiseen jiraannaa hin sodaannu maalin jennu akkas isiniin jedha viidiyoon irraa kana fakkaata. Yaa warri maatii keessanii ayyaana irratti sarpiraayis gochuu barbaadan sukkaara bituu barbaadan lukkuu bituu barbaadan shunkurtii bituu barbaadan jedhee kanaan duras immoo isinitti himeen ture. Isin maarra jirtume? Innaa kana fakkaata viidiyoon kun har'a. Laayikii godha mulluun affeellaa isiniinis immoo isin affeerraa jechuudha. Warri qaqqabattan qabattanii kan bara 2018 warri qaqqabanne immoo kan bara dhufuutiin isin haga hunduma keenya waliin nu haa ta'u jecha kana fakkaataa viidiyoon keenyarraa haga deebinee dhufnutti bakka jirtanitti nagaa fayyaa ta'aa gaariin isin hin darbiin hamtuu isin argin sabiskiraayib gochuutiin maatii keenyatti dabalama baay'ee.